Tole qayyabannaa keenya kalaandira booree yookiin gabatee yeroo booree kan jedhu kutaa sadaffaa isaa itti fufna. As jalatti immoo waa'ee lakkoofsa baatii fi lakkoofsota waggaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Macaafni keenya baatilee akkamitti lakkaa'a? Macaafni keenya waggoota akkamitti lakkaa'a? Akkasuma immoo kalaandarri dachee kana keessumayyuu kalaandarri Girigooriyaan kalaandar jedhamu kun akkamittiin lakkoofsa waqtiilee macaafa qulqulluu faallessa, akkamittiin lakkoofsa waggaa macaafa qulqulluu keessa jiran faallessa kan jedhuu fi kun immoo dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a kan jedhu dhumarratti walii wajjin ilaalla. Kana qofa osoo hin taane eenyutu dudduuba kanaa jira kan jedhullee dhumarratti walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu baatiin tokko guyyaa 30dha kan inni qabu akka biyya keenyaatti jechuudha. Garuu rakkoon jiru immoo waggaan tokko immoo akka biyya keenyaatti ji'a 13dha kan inni qabu. Ji'i 13ffaan isa nuti qaammee yookiin immoo guyyaa 5 guyyaa 6 kan qabu sana jechuudha. Phaagumee yookiin qaammee kan nuti jennu sana jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti akkuma biyya keenyaatti waggaan tokko guyyaa 365 yookiin immoo 366 qaba jechuudha. Sababni isaa yeroo Phaagumeen guyyaa 5 ooltu 365 ta'a. Yeroo Phaagumeen guyyaa 6 oolu immoo 366 ta'a jechuudha. Karaa kan biraa haala wal fakkaatuun Girigooriyaan kalaandariin immoo waggaan tokko ji'a 12 kan qabu ta'ee garuu ammoo ji'oonni 12 isaaniiyyuu immoo guyyootii garaagaraa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ji'oota kanneen akka ji'a arfaffaa isa Apriil jedhamu, ji'a jahaffaa isa Juun jedhamu, ji'a salgaffaa isa September jedhamuu fi ji'a 11ffaa isa November jedhamu. Ji'oota kana arfan irraan kan hafe guyyaa 30 oolanii warri kaan. Fakkeenyaaf guyyoonni kaan guyyaa 31 oolu. Ji'a lammaffaa Febraarii qofatu waggoota tokko keessatti 28, waggoota tokko keessatti immoo 29 oola jechuudha. Innaa kanarraa kan hafe jiini tokkoffaan Jaanuwaariin, jiini sadaffaan, jiini shanaffaan, jiini torbaffaan, jiini saddeettaffaan, jiini kurnaffaan akkasuma jiini 12ffaa Desembeeriin isaan kun guyyaa 31 oolu jechuudha. Jiini lammaffaan Febraariin garuu bara Common Year jedhamu keessatti guyyaa 28 oola. Bara Leap Year jedhamu keessatti immoo akka lakkoofsa Girigooriyaan kanaatti 29 oola jechuudha. Gosa sadiitu jira barri akka Girigooriyaan kalaandariitti. Common Year kan jedhantu jira, Leap Year kan jedhantu jira, akkasumas immoo Tropical Year kan jedhantu jira jechuudha. Febraarii kana keessatti guyyaan 28 kan inni oolu Common Year keessatti yeroo ta'u 29 immoo Leap Year keessatti oola jechuudha. Kanaafiyyuu ji'oota 12 haa qabaatu iyyuu malee guyyootiin isaanii fiiksidii miti jechuudha. 30 qofa miti jechuudha. Kaan 28, kaan 29, 30, 31 ta'a jechuudha. Innaa kanaafiyyuu akkuma biyya keenya waggaan tokko 360 qofa osoo hin taane 365 yookiin 366 ta'a jechuudha. So Girigooriyaan kalaandarii fi Itoophiyaan kalaandariin wal fakkaata jechuudha. Yooma Itoophiyaan nuti ji'a 13 qabna kan jedhu ta'ellee kalaandarii Itoophiyaa karaa kamiin iyyuu kalaandara dachee kanarraatiin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Sababni isaa waggaan tokko guyyaa 365 qaba asittis, achittis 365 yookiin immoo asitti 366 achitti 366 qaba jechuudha. Garuu gaaffiin jiru macaafni qulqulluu akkasittiin kaasaa kan jedhudha. Kanaan dura kan kutaa tokkoffaa keessatti sa'aatiin lakkoofsi sa'aatii kalaandara dachee kana keessa jiru akkamittiin isa kan macaafa qulqulluu isa seera uumamaa wajjiniin akka inni walitti bu'u ilaallee turre jechuudha. AM PM kan jennu kun sirrii akka inni hin taane walii wajjiniin ilaallee turre. Akkasuma immoo kutaa lammaffaa keessatti immoo lakkoofsi guyyootii torbanii sirrii akka inni hin taane guyyaan jalqabaa guyyaa yoomii ta'uu akka qabu ture akka macaafa qulqulluutti, guyyaan torbaffaan guyyaa kam akka ta'uu qabu ture walii wajjin ilaalle jechuudha. Amma immoo kutaa kana keessatti isaan kun macaafni qulqulluun lakkoofsi ji'ootaa, lakkoofsi guyyootii ji'oota keessa jiranii akkasuma immoo ji'ootii waggoota keessa jiranii fi guyyoota waggaa keessa jiranii kan macaafa qulqulluu wajjiniin Girigooriyaan kalaandariin kun Itoophiyaan kalaandarii dabalatee jechuudha akkamitti walitti bu'aa kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma kutaa tokkoffaa keessatti dubbisnee turre seera uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi 14 akkasumas Waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatti ibsoonni haa jiraatanii isaan milikkitoota buusaa waggaa guyyoonni waggoonni ittiin beekaman haa ta'anii jedhee jedha.
So waaqayyo guyyaa fi halkan kan gargar baasan waqtiileen kan ittiin beekaman guyyoonni kan ittiin beekaman waggoonnis kan ittiin beekaman waaqayyo kalaandera kan ittiin lakkaa'amu samii keessa kaa'eera jechuudha. So seera uumamaa keessa qajeelfama uumamaatiin kalaanderri samiin kaa'eeru jira jechuudha. Kanaafuu waaqayyo erga waan ittiin yeroo lakkaa'amu bantii waaqaa keessa kaa'e ta'e lakkoofsisaas kan nu barsiisuu qabu isuma ta'uu qaba jechuudha. Waaqayyomarraa barachuu qabna akkamittiin akka lakkaa'uu qabnu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti kanaa wajjin kan wal qabatu macaafni raajiin Daani'eel fi macaafni mul'ata kan sirriitti nuuf ibsu jechuudha. Daani'eel fi mul'ata yoo qayyabanne jiini tokko guyyaa meeqa qabaachuu qaba kan jedhu gabaabumatti. Jiini tokko guyyaa meeqa qabaachuu qaba? Waggaan tokko ji'a meeqa qabaachuu qaba? Akkasuma immoo waggaan tokko guyyaa meeqa qabaachuu qaba kan jedhu walii wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha. Bifa salphaatiin mee macaafa qulqulluu keenya mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irra kan jiru dubbifanna. Mul'anni Yohaannis boqonnaan 12 lakkoofsi 14 maal jedha? Dubartittiin garuu booficha dura gara lafa onaa iddoo itti bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka balaliituuf baalleen joobiraa guddichaa 2 hin kennamaniif jedha. Egaa dubartittiin eenyu akka ta'e xumura irratti ilaalla. Garuu booficha dura gara lafa onaatti baqatteedha. Dubartittii booficha lafa onaa. Innaa garuu immoo bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti jedha. Macaafni qulqulluu King James Version Ingiliffaansaa jechuudha. Times and a half time jedha. Bara tokko, bara lamaa fi bara walakkaa jedha jechuudha. Dubartittiin kun boofa duraatii gara lafa onaatti bara tokko, bara lamaaf, bara walakkaaf baqattee jedha. Afaan Oromoosaa immoo bara 3 fi walakkaa jedha. Sababni isaa bara tokko da'u, bara lama da'u, bara walakkaan walumaa galatti bara 3 fi walakkaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsuma kana wajjin kan wal uffata. Seenaama kana wajjin kan wal qabatu immoo Raajii Daani'eel keessa deemnee yoo dubbifamne Raajii Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Ayyaana beekamaa seera waaqayyoos geeddaruun yaada. Warra hundumaa gararraa jiruuf qulqullaan hin dadhabsiisa. Isaanis bara tokkoof, bara lamaaf, bara walakkaadhaafis harka isaatti hin kennamu jedha. Argitanii gaanfi xiqqaan egaa seenaa kana dudduuba deebinee xumura irratti illee ni ilaalla. Irra deebinee garuu amma nuti lakkoofsa baraati kan nuti ilaaluuf jechaa jirru. Innumti qaamuma isaa dubartittii lafa onaatti akka isheen baqattu taasise sanatu yeroo wal fakkaata sana ibsaa jira macaafni qulqulluuni. Inna bara tokko, bara lamaaf, bara walakkaadhaaf wantoota gurguddaan ni hojjetu. Isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbataidha. Ayyaana beekamaa seera waaqayyoos geeddaruun yaada jedha. Warra hundumaa gararraa jiruuf qulqullaan hin dadhabsiisa jedha. Ijoollee waaqayyoo hin dadhabsiisa. Isaanis harka isaatti hin kennamu. Bara tokkoof, bara lamaaf, bara walakkaadhaaf harka isaatti kennamu jedha. Bara 3 fi walakkaa jechuudha. Egaa amma macaafni kun bara 3 fi walakkaa kana gara ji'ootaatti nuyi keemmoon nuuf ibsa. Barri 3 fi walakkaan ji'oota meeqa akka isaan ta'an mee macaafni qulqulluu keenya keessa kana deemnee ilaallu. Tokko mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraati akkas jedha. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42f mandara qulqullaa sana dhidhiituuf jiru jedha. Argitanii bara 3 fi walakkaa sana ji'a 42f oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Yeroo bineensichi inni arfaffaan yookiin immoo gaanfi xiqqaan sun saba waaqayyoo yeroo inni dhiphisu sana yeroo dubartittiin lafa onaatti baqattu sana inni kun immoo maal jedhaa? Ji'a 42 jedha jechuudha. Bara 3 fi walakkaan ji'a 42 jechuudha. Kana immoo ammas irra deebinee ni arganna. Mul'atuma Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsi 5 akkasuma jedha waa'ee makanaa yeroo kaasu jechuudha. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan hin kennamaniif. Ji'a 42f kana gochuudhaaf aboon hin kennameef jedha. Argitanii ji'a 42f waggaa 3 fi walakkaa sana ji'a 42f kana jechuun mee egaa waggaan tokko ji'a meeqa akka qabu beekuu ni dandeenya asirraati. 42 12f yoo hirree bara 3 fi walakkaa ta'a jechuudha. Barri 3 fi walakkaan kun isa duraan nuti argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf iyyuu
waggaan tokko ji'a 12dha jechuudha kan inni qabu akka macaafa qulqulluutti malee akka kan Itoophiyaatti ji'a 13 miti kan inni qabaachuu qabu jechuudha. So kalaandariin Itoophiyaa macaafa qulqulluu wajjin waliin galu jechuudha. Karaa kan biraa macaafni qulqulluun keenya ji'ootuma kanammoo ji'ootuma 42 kanammoo gara guyyootaatti deebisuudhaan jiini tokko guyyaa meeqa qabaachuu akka danda'u waggaan tokko guyyaa meeqa qabaachuu akka inni qabu immoo akka nuti sirriitti hubannu nu taasisa jechuudha. Mee kana mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6 ilaallu. Mul'anni boqonnaan 12 lakkoofsi 6 lakkoofsa 14 kanaan dura dubbisnee turre dubartittiin boficha dura gara lafa onaa iddoo itti bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu akka argattu sanatti akka balaliituuf baalleen joobiraa guddichi 2 hin kennamaniif kan jedhu sana jechuudha. Bara 3 fi walakkaa. Amma immoo bara 3 fi walakkaa kana gara guyyaatti yeroo nuyi kulaal lakkoofsa 6 irratti immoo jechuudha. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte. Sanumadha jechuudha kan ibsamaa jiru. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesse qabdi turte jedha. So amma bara 3 walakkaa macaafni qulqulluun gara guyyaatti yoo nu hiiku guyyaa 1260 jedha jechuudha. Argitanii? Guyyaa 1260 lafa onaatti dubartittiin baqatte. Waggaan 3 walakkaan walqixa guyyaa 1260 jechuudha. Mee dabalanneeti achiin jeneraali isaa fudhan. Mul'ata 11 lakkoofsa 3 irra immoo jalqaba waggaa 3 walakkaa gara ji'oota 42tti nu hiikee ture lakkoofsi 2. Amma immoo lakkoofsi 3 immoo ji'a 42 kana yookiin waggaa 3 walakkaa kana gara guyyootaatti nu hiikannis. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedhee jedha. Guyyoota 1260 guyyoota 1260 sana jedha. 60 sana jechi kun dudduubatti lakkoofsi kun maqaa dhaamuu isaati kan inni ibsu. 60 sana jechuun duraan waa'ee 1260 kana dubbateera jechuudha. Inni immoo lakkoofsa 2 irratti ji'a 42 jechuun dubbate jechuudha. Argitanii? Kanaafuu jiini 42 walqixata guyyaa 1260 walqixa waggaa 3 walakkaa jechuudha. So amma gaa kanarraati maal herreegna jiini tokko guyyaa meeqa waggaan tokko immoo guyyaa meeqa qabaachuu qaba akka macaafa qulqulluu lakkoofsa macaafa qulqulluutti kan jedhu ilaalla jechuudha. Eeshi gara kaalkuleeshiniitti deemna. Jiini 42 walqixa ta'a guyyaa 1260 yoo ta'e jiini tokko kiriskiroosii yeroo baay'isnu x ta'a jechuudha. Guyyaa meeqa ta'a kan jedhu. Kanaaf iyyuu xiin keenya yookiin immoo xaan keenya ji'a tokko baay'isuu guyyaa 1260 hiruu ji'a 42 ta'a jechuudha. Ji'a tokko ji'aan balleessina. Kanaaf iyyuu 1260 hiruu 42 guyyaa ta'a jechuudha. Walumaa galatti jiini tokko guyyaa meeqa ta'a? Guyyaa 30 ta'a jechuudha. Argitanii? Karaa kan biraa immoo asumarraati jiini 42 walqixa ta'a guyyaa 1260 yookiin walqixa ta'a waggaa 3 fi walakkaa yoo ta'e. Waggaan tokko immoo guyyaa meeqa ta'a? Mee kana immoo kiriskiroosi baay'isna waayii godhanna jechuudha yookiin immoo yaa barbaanna jechuudha. Yaan keenya walqixa ta'a 1260 hiruu 3.5 guyyaa nuuf ta'a jechuudha. Kun immoo walqixa ta'a guyyaa 360 jechuudha. Argitanii akka macaafa qulqulluutti jiini tokko guyyaa 30 waggaan tokko immoo guyyaa 360 qaba jechuudha. Kalaandarri Itoophiyaas ta'e kalaandarri Girigooriyaan kalaandariin kun macaafa qulqulluu wajjiniin wal faalleessa jechuudha. Macaafa qulqulluu wajjin tokko miti jechuudha. So amma egaa wanti hubachuu qabnu kalaandarri boora'eera jechuudha. Kalaandarri jeeqameera jechuudha. Lakkoofsi sa'aatii keenyaa jeeqameera, lakkoofsi guyyaa keenyaa, lakkoofsi ji'a keenyaa, lakkoofsi waggaa keenyaa jeeqamaa jira jechuudha. Mee dudduuba kana maaltu jira? Kana jeequun maaliif barbaachisa? Eenyu kana kan hojjetu kan jedhu akka nuti waliin ilaalluun barbaada. Macaafni qulqulluu waa'ee bara 3 walakkaa kana yeroo kaasu waa'ee eenyuti kan inni dubbachaa jiru kan jedhu walii wajjin akka ilaalluun barbaada. Akka macaafa qulqulluutti guyyaan tokko akka waggaa tokkotti ilaalama. Raajii yeroo keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 34 irraas kanadha kan nuti argannu jechuudha. Argitanii kana. Isqeel boqonnaa 4 lakkoofsa 5 lakkoofsa 6 kanumadha kan isaan nu jechaa jiran argitanii.
Kanaafuu Daani'elii fi mul'anni dhimma waggoota 1200 yeroo dubbatan waa'ee maaliiti kan isaan dubbachaa jiran? Waa'ee waggoota 1260 kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Waa'ee guyyoota 1260 yookiin waggaa 3 walakkaa yeroo jedhan waa'ee waggaa 1260 kan isaan dubbatan jechuudha. Maaltu ta'e baroota kana keessa? Akka amma dubbifnetti tokkoffaa Daani'el boqonnaa 7 keessatti yeroo ilaallu isa kan nuti ilaalle gaanfi xiqqaan sun gaanfota 3 buqqisee lakkoofsa Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irra akkuma arginu kana jechuudha. Mootummaa fudhachuudhaan isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata, waaqayyo irratti dubbata, ayyaana beekamaa seera waaqayyo geeddaruu yaada kana ilaallee irraa akkamittiin seera waaqayyo akka isaan geeddaran linkii kanarraati illee akkasiin linkii kanaan illee akkasiin ilaaltaniin barbaada. Ijoollee waaqayyoos ni ari'ata isaanis isatti hin kennamu. Karaa kan biraa mul'annumti boqonnaan 13 lakkoofsa 5 kanuma yeroo nu ibsu dabalataan inni isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata. Isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbii guddaa fakkaatu dubbata. Waaqayyoon hin arrabsa jedha. Afaan qaba kanaaf immoo jedha. Gitani. So bineensi kun eenyuun inni? Macaafni qulqulluun keenya kana yeroo nuuf ibsu Daani'el boqonnaamti 7 ufiimti isaa ni ibsa jechuudha. Daani'el boqonnaamti 7 akkas jedha. Hiikkaasaa yeroo ergamaan Daani'elitti hime Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irraa bineensi gurguddaan arfan kun mootota arfan ka'anii lafa kanarratti mo'anidha jedha. Argitanii malee waa'ee bineensaa miti jechuudha kan inni kaasa. Waa'ee mootota dachee kanarratti mo'aniiti jechuudha. Isaanii kan waaqayyoon arrabsu. Eenyu garuu mootiin kun kan jedhudha. Irra caalaatti amma lakkoofsa 24 gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Mootummaa isa arfaffaa jechuudha. Lakkoofsa 23 irraa kaaseen dubbisa. Egaa natti himu sun bineensi inni arfaffaan immoo mootummaa isa arfaffaa ta'e biyya lafaa irratti argamuuf jedhudha. Inni mootummoota hundumaa irraa kan gargar ta'edha. Guutummaa lafaa liqimsa. Gadiin xixxiitan caccabsa. Gaanfonni kurnan mootota 10 warra mootummaa kana keessaa ka'uuf jiranidha. Sababni isaa gaanfa 10 qaba ture waan ta'eef. Bineensa arfaffaan kun jechuudha. Mootota kana booddee isaanirraa garaagara kan ta'e mootiin biraa tokko hin ka'a. Mootota 3 gadiin deebisa. Xiyyeeffannaan Daani'el boqonnaa 7 iddoo kana kan inni jiru. Isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata. Ayyaana beekamaa seera waaqayyo geeddaruu yaada. Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaan dadhabisa. Isaanis bara tokkoof bara lamaaf bara walakkaaf harka isaatti hin kennamu jedha. So bineensi inni arfaffaan mootummaa arfaffaadha. Bineensi gaanfi xiqqaan sun immoo mootummaa arfaffaa kana keessaa kan ka'uu fi bifa addaatiin waaqayyo irratti kan dubbatu isa dhaadha kan inni jechaa jiru. Eenyu mootummaan kun? Bara tokko bara lamaaf bara walakkaaf kan bulche. Waggaa 1260 kan bulche. Kun sirna bulchiinsa phaaphaasotaati. Phaaphaasotaatu addunyaa kana bara 538 hanga 1798 bulche. Waggaa 1260 jechuudha. Waa'ee isaaniiti kan inni kaasaa jiru. Argitanii? Kanaafiyyuu maaltu ta'e bara kana keessa sirni phaaphaasummaa waaqayyo irratti dubbachuu, waaqayyoon arrabsuu, ijoollee waaqayyoo ari'achuu, boofa jedhee ibsa. Boofa bara durii jedha mul'anni Yohaannis. Boofa bara durii. Indoom mul'anni Yohaannis boqonnaan 12 maal jedha? Lakkoofsa tokko irraa wanti guddaan dinqiisaan tokko waaqa keessatti argame dubartiin biiftuu uffattee ji'a miila jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko inni mul'atte isheen ulfa turte ciniinsuu da'umsaatiin dhiphattee ni iyyite wanti dinqiisaan biraa tokkos waaqa keessatti argame inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 qabu mataa isaa 7 irratti wanta akka gonfoo 7 qabu ture eegeen isaa urjoota waaqa keessa jiran harka 3 keessaa harka tokko haxaa'ee lafattiin gadiin darbate bineensa akka jawwee sunis yeroo dubartiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee da'uuf jettu sana dura hin dhaabate isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibilaatiin tiksuuf jedhu hin deesse ilmi ishee garuu gara waaqayyotti gara teessoo isaatti ol hin butame dubartiin immoo lafa onaatti hin baqatte argitanii amma bineensi amma jawwee jedha garuu wanti nama ajaa'ibu mataa 7 gaanfa 10 qabaa jedha argitanii bineensi inni arfaffaan gaanfa 10 qabaa. Daani'el mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessatti immoo bineensa kana yeroo ibsu akkas jedhan. Lakkoofsa tokko irraa kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaatu ba'uun argee bineensichi gaanfa 10 mataa 7 gaanfa irratti waan akka gonfoo 10 mataa isaa 7 irratti maqaa ulfina waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture. Mataa 7 gaanfa 10. Bineensi kun aangoo isaa kan inni fudhatu eenyurraati? Eeyyeen aangoo isaa kan inni fudhatu
bineensa akka jawwee sanarraati yookiin immoo daabiloos seexanarraati dhaabuu fudhateetu mootummaan kun yookiin immoo mootummaan ilma siiqee sibiilaatiin tiksu sana dubartittii jalaa liqimsuuf dura kan dhaabbate ture sun jechuudha. Ilmi kun dubartittiin kun dubartiin waldaa kiristaanaa turte. Waldaan kiristaanaa Yesuusiin deesse. Sana booddee bineensi kun Yesuusin ajjeesuuf ture. Mootummaa Roomii kan inni kaasu jechuudha. Mootiin Room Yesuus akka dhalateen ijoollonni akka isaan dhuman godhe. Argitanii? Kana irrattidha kan inni kaasaa jiru. Achiin booddee bara 538 irraa mootummaa Room keessaa jechuudha. Sirni bulchiinsa Phaaphaasotaa ka'e. Amantii fi siyaasni walitti makame. Sana booddee waggaa 1260 bulchan. Dhugaa Waaqayyoo gadi darbatan jechuudha. Waa'ee isaati kan dubbatu. Lakkoofsi lammaffaan baroota kana keessatti kan ta'e ilma dubartittii ajjeesuu fedhee dhabuu isaatiin dubartittii ari'ate. Bineensi kun ilma dubartittii dhabnaan aaree dubartittii ari'achuutti ka'e jechuudha. Kun immoo baroota kanaaf itti fufee jechuudha. Argitanii? Inni sadaffaan immoo dhuga baatota mul'ata boqonnaa 11 keessa kan dhugaa baatota Waaqayyoo gadda uffatan jechuudha. Dhugaa mandarri qulqulluun ni dhidhiitame. Iddoon oobdii warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennaman dhugaan lafatti dabalame. Argitanii? Bineensi kun kan inni hojjete jechuudha. Mee ilaala. Hojii salphaa miti kan hojjetame. Waaqayyoo tarrabsame. Kanaan dera Booree kan jedhu kana keessatti ammas itti fufuudhaan bineensi kun Daani'el kan jechaa jiru, mul'anni kan jechaa jiru, eewunni kan jedhu walii wajjin ilaalle jechuudha. Daayireektilii macaafni qulqulluun xiyyeeffannaan isaa maalirra jira? Even boqonnaan 13 immoo xumura irratti maal jedha? Lakkoofsi 18 irratti kana keessatti ogummaan hin barbaadame. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666. 666 dhimma yeroo ammaa kana namoonni sammuu itti dhukkubsatan jechuudha. Garuu maal inni 666? Bineensi lakkoofsi isaa 666 ta'e kun immoo eenyu? 666 kun lakkoofsi kun maqaa namaaf dhaabbata jedha macaafni qulqulluun. Maqaan namaa inni dhaabbatuuf kun immoo eenyu kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha kutaa itti aanu keessatti. Waaqayyo isin eebbisu. Gaaffii yoo qabaattan kallattii kamiiniyyuu taanaan koomentii irrattis dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ulfaadhaa.